afaan oromoon dubbataare ani oromoodha jettaare mee wal qorannaa gadi taa'i abbaa torba keenaa lakkaa'i Afrika leenduuti abbaa torba kee himaduuti. Arraantana maal akka hojjennu deemuu ni beektanii arraantana halaawaa akka itti hojjennu isin garsiisaa obboleeyyan kiyya isinirraa tureetiin jira dhiifamaa nama folchaa jechaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo kan addunyaa kana mararratti argamtan hundi keessanuu jirtanii ani jira nagaa kooti isinirraa tureetiin jira dhiifamaa nama folchaa isiniin jechaa. Wallahi hedduu kaan isinirraa tureeniin beekaa garuu dhiifamaa naa godhaadhaa warreen hordoftoota kiyya warreen ifaatuuf jalatti argamtanii arraantana maaliin hojjechuuf deemaa jechuun keessaniin oolamtuu ifaa halaawaa akkamitti manuma keenya keessatti akka hojjennu isin agarsiisuuf deemaa nafaana turaan afeerraa kiyya. Aannan burcuqqoo tana takka garteemi burcuqqoo tana takka itti naqeetiin jira burcuqqoo lama bas burcuqqoo lama nu barbaachisa burcuqqoo shaayii tana lama nu barbaachisa aannan ni doobuu tora jechuudha. Akkasi sanboota itti qabsiifannaa halaawaa ajaa'ibaa tanaan tolchuuf deema nafaan turaan afeerraa kiyya obboleeyyan kiyya qaqqaalee fi jaalatama wallahi hedduun isin jaaladha obboleeyyan kiyya like subscribe share godhaadhaa. Nafaana turaan jajjabeessaan isiniin jaa yaa Oromooti egaa namni mana namaa keessa dalagu akka fiifa dhuqaamaraan harkatu jette viidiyoo dhokkeesseetiin isitiif waraabu jira maaliif nama tokko tariiqa afaan Oromootiin kan beekne jira dhuguma anuu tariiqa afaan Oromootiin yoo naasawan malee Amaaranyaa fi maaliin hin beekuu hin danda'u kanumaafuu manuma keenya keessatti halaawaa ajaa'ibaa tan akkamitti akka tolfannu isin agarsiisaa nafaana tura. Erga akkasitti distiin naqannee booda yookaan maxabashaa irra naqannee booda aannan niidoo kana ibidda akka qabsiifne irraa xiqqeessine akka nurraan gubnetti aannan niidoo kana asirra keenya jechuudha. Eefa asirra keenya booda akkam akka goonu nafaana turaan afeerraa kiyyaa obboleeyyan kiyya qaqqaalee ifaatuuf subscribe share godhaadhaa nafaana turaadhaa na jajjabeessaa yaa obboleeyyan kiyya maali yoo tana akkuma qaqqabbanoo italleesh. Wallahi halaawaa ajaa'ibaa tana ta'a akkana gootaa harkaan irraan teessu akkana gootaa jechuudha harkaan akka irraan teessu akka garagalchitaa jechuudha ibidda xixiqqeessitee aannan burcuqqoo lamaatiin naqattee hanga sii ga'u ni beekta akkasitti akka ajaa'ibaa dalagaa jechuudha obboleettii biyya qaalii irraa fayyadamii wanni waan nama rakkisullee miti. Nuti biyya keenyatti nyaata garagaraa buskuta kana hunda bas akka itti halaawaa irraa tolfannu hin beeknu arra ammoo isiniin agarsiisaa waan nafi beekuu waan ummatiyyaa takka isiniin agarsiisaa jeetiin dhufee nafaana turaa nafeerraa kiyyaa hanga ilaadhumaan nafaana turaa ifaatuuf subscribe like share godhaadha waliif qoqqoodaadha hiriyoottan keessaniif waliif qoqqoodaa abbileeyyan kiyya sagalee qabadheetiin waraabuu jira dhiifama. Hanga ilaa inni bifa jijjiirratuutti aannan niidoo akkana garagalchinee gartee hanga ilaa bunni ta'utti harkaan irraan teessoo yookaan gubata akka garagalchiteeti hanga ilaa bunni ta'utti garagalchitaa jechuudha obboleettii biyya qaalii irraa fayyadamee wallahi hedduu si fayyaddi bareedaadha na halaawaa ajaa'ibaa isaan qofa halaawaa godhuu beeka araba qofa beeka natiif ni boona. Hanga ilaa inni bunni ta'ee bifa jijjiirratu tokkotti garagalchitaa jechuudha. Kan booda waan waliin itti goonu walumaan laalla akka ittiin garagalchuu jira nafaana ture. Kunoo aannan reefu akkasitti argitan adiin sun akkana bifa jijjiirratee jira. Bunni ta'ee jira bunni wallaahi nama bunni ta'ee jira. Harkaan irraa guutaa gadi teenye akkanumatti garagalcha amma bunni ta'ee jira. Amma saanatti naqadda nafaana ture. Halaawaa ajaa'ibaatiin isiniif hojjechuuf deemaa ammaan tana nafaana turaan afeerraa kiyya obboleeyyan kiyya qaqqaalee fi jaalatama. Wahumaan kana qofaa si barbaachisa buskuta kanaa fi jubun keerii nistallaa gishxaa jechuudha. Kuni aannan niidoodha akkasittiin ammasii yaani akaayatiin dhufee akkana bunni godhee jechuudha. Wallahi hedduu takka bareedaadha godhadhaa manuma keessan keessatti godhachuu dandeessanii alaabinnaa nuti
Kanaafuu irraa fayyadamaan isiniin jaa godaddaadhaa gizi keessummaan isin iddootti gizi namni takka takka isin iddoofa isin fayyaddi kutitiyya qaalii fi jaalatamtuu nafaana turii irraa kiyya. Amma kunoo maaliin itti godhuu deemaa sukkara finjaal takka yaani sukkara burcuqqoo siinii takkaan itti naquu deemaa jechuudha. Aannaniin akaayisanii fi sukkara kana walitti laaqaa fuudheetiin amma gishxaa itti naqe gishxaa kajaamtu tana beeytanii gishxaa tana itti naqaa. Nafaana ture itti naqeetiin dhufa. Kunoo ammaan tana gishxaa irraa banadhee dhufeetiin jira itti naqeetiin jira. Itti naqeetiin jira jechuudha gishxaa halawaa ajaa'ibaa tana godhuudhaaf akkanuma nafaana ture kana booda akkana waliin laayina. Siigalee akkasii waliin laayitee waliin meeskii ajaa'ibaa kana goota. Kunoo walitti baxabbaxee waliin laaqeetiin dhufee gishxaa fi aanniitii kanneen akaayee fuudhee sukkara siinii takka itti naqee akkasitti walitti baxabbaxeetiin dhufee kana jaayisa godhadheetiin jira nafaana ture. Obboleettii qaalii kunoo buskutaa fi aannan akkana walitti godhaa jechuudha. Buskutaa fi aannan walitti godhee akkana godheetiin jechuudha buskutaa fi aannan. Asirra godhachuu jirra yaa weelii. Harma nyaatee beekarraan tana halawaa tana rabbi sitti falen. Wanna hojii nyaaddu. Siigaree akkanattiin godhaa jechuudha. Aannanii fi buskuta aannan kan asin naqattee saanatti buskuta asin buskuta keessa gootee saanaa kanarra balleeffattaa jechuudha. San booda fuutee halawaa san irra neexaa jechuudha waan irreef waliin baxabbate san. Kunoo akkana godhee asirra guuraa jechuudha. Nafaana ture bibtitii qaalii. Qaalittiidha hodhaatiin godhi jira. Eegalee ergaan akkana godhee fixee booda fuudheetiin sukkaraa fi gishxaa aannan niidoo kanneen akkasii walitti akaayee walitti baxabbate kana fuudhee itti naqadhaa jechuudha. Siigalee akkasuma nafaana ture harkina tokko gizee waraabuu dhokachaati waraabuu jira raba dhiifa. Itti naqeetiin jira. Kana booda akkana godheetiin walirra waliin gahaa jechuudha. ريحة كيكتش Yikii. Wallahi yaa obboleettii qaali. Namni mana namaa keessa jiru gartee mee namni mana namaa keessa jiru akka ifin fedhe qaamee fiiraan harkatu jette Oromoon. Ani dhokachaati waraabu jira. Kanoo dhuftee amma maannaan jetti waraabu jirta innaan lakki suuraan kaawwatu jira hin jeen. Kanaafuu akkaataan itti halawaa isaaniif godhu isiniin garsiisa. Obboleeyyan kiyya qaali like share subscribe godhaa laayifaatuu fi nafaana turaana feerraa kiyya ganaa waan biraa gubbaan fidu. Akkanumatti fuudhee fireezira kaa'u deema. Fireeziraan kaa'u deemaa nafaan ture. Kunoo fuudhee kuni fireezira kaa'ee hanga inni qabbanaa'u waan biraatiin walitti godhu deema. Kuni nustallaa jedhanii nustallaa kanaaf jubuun keerii kana gartee mee kanaa walitti daakuu deema asitti naqee kallaataa kana naqee. Bismillah. Kunoo itti naqeetiin jiran nusanaatti naqa. Ittiin guddisu nustallaa. Itti naqeetiin jira. Akkuma beekamu. Kunoo ammaan tana waan hin daakessan hundi isaa tokkotti itti naqa. Nustallaa fi jubunkeer. Yoo barbaadde gubbaarratti feete shokolaataatti godhachuu dandeessa. Yoo feete shokolaataa bunni itti godhachuu dandeessa. Yaa kutitiyya qaalii irraa fayyadamee siinjaa kunoo. Shufti. Akkasitti gubbaarra godhachuu dandeessaa irraa fixeetiin si dhufaafsi. Kana booda akkana godhattaa yoo siif tolee like share subscribe godhi irraa fixeetiin jira waaw maashaallah yoo siif tolee like share subscribe godhi naman dhibu buskuta shaayii
buskuta shaayii aannan niidoo nastallaa gishtaa jibonkeerii kanuma wali goggoota waan biraatii miti. Yoo sitti tole like share subscribe godhii kutii qaalii irraa fayyadamee siin jaalladha YouTube siniin jaalladha share waliif godhaa subscribe qofan dagatina.